manchasi umama kufan gidu sitof mulisi saakana kan guddaan nu gammachiisu macha addunyaaf samii kan dinqisiisu saakana kan guddaan nu gammachiisu macha addunyaaf samii kan dinqisiisu gatiidhaan nu bitatee lubaan nu baaste bittaa garbummaa jalaa mooticha waaqaaf lafaa hundee jireenyaa dhugumatti jaalala gatiidhaan nu bitatee lubaan nu baafte bittaa garbummaa jalaa mooticha waaqaaf lafaa hundee jireenyaa dhugumatti jaalala Sagaltamii saal kan gaararratti dhiifte tokkeetti sanaaf jettee oloonni kee tokkollee akka badaanii atiin feetu raawwattee sababa biraaf miti karaani hooti kanaaf roobe dhiigni kee atnuuf kennuudhaaf isin mararsifanne guutummaa jireenya kee gatiidhaan nu bitatee lubaan nu baaste bittaa garbummaa jalaa mooticha waaqaaf lafaa hundee jireenyaa dhugumatti jaalala gatiidhaan nu bitatee lubaan nu baafte bittaa garbummaa jalaa mooticha waaqaaf lafaa hundee jireenyaa dhugumatti jaalala fayyina keenyaaf furmaata qopheessitee carraa nuti maatumaa arguu hin dandeenye keessaa nu hirmaachiftee cubbamoota taanullee fuuldura keetti dhugaatii guddaa qabnaa bilisummaa dhiiga keessanaan argame malee maaliin danda'a gatiidhaan nu bitatee lubaan nu baaste bittaa garbummaa jalaa mooticha waaqaaf lafaa hundee jireenyaa dhugumatti jaalala gatiidhaan nu bitatee lubaan nu baafte bittaa garbummaa jalaa mooticha waaqaaf lafaa hundee jireenyaa dhugumatti jaalala Waaqayyo biyya lafaa kanaan jaallate tokkicha lamasaa kennee jireenya baraa baraa akka qabaatu isaatti kan amanee kunis baroota hundumaaf ragaa ta'uudhaan eenyummaa Waaqaa ibsaa
Jaalalli Waaqaa hagam guddaa akka ta'e dhugaa nutti mul'isa. Saayinsii baraa baraa ta'ee jiraata darbee kan baratamu. Faaruu warra mooniif kan ergamoota ta'ee kan yaadatamu. Saayinsii baraa baraa ta'ee jiraata darbee kan baratamu. Faaruu warra mooniif kan ergamoota ta'ee kan yaadatamu.